Odeeffannoo maddeen alaatii arganneen keessumattuu Jack Grealish Champions League kilaboota Awurooppaadhaa Manchester City waliin kan fudhatee fi waancaa Premier League England 3 The Citizen waliin kan mirkeeffate Riikoordii British qabachuudhaan gara Manchester Citydhaa kan imalee ture Jack Grealish amma Evertoniif mallatteesseera. Taphataa sarara fuulduraa Manchester Citydhaa kun ergisaa yeroo dheeratiin Evertoniif kan inni mallatteessee bara 2021 gatii Riikoordii British ta'een paawundii miiliyoona 100 Aston Villa irraa Manchester Citydhaaf kan mallatteesse waggoota arfan darbanitti The Citizen waliin gara taphoota 150 ol taphatee kilabichaaf goolii 17 galchee kubbaa 23 kan goolii taatu mijeessee kenneera. Jack Grealish taphataan umrii 29 kun waancaa Premier League England 3 Champions League Awurooppaa fi waancaa FA England kilabicha waliin fudhateera. Bara darbe garuu carraa taphaa kan jalaa dhiphate yoo xinnaate tapha baay'ate gara taphoota 7 hin caalle kan inni Premier League England Manchester Citydhaaf taphate. Amma garuu kana hundumaa Manchester City keessaa Riikoordiidhaan erga mallatteesse ergisaadhaan Evertoniif mallatteesse. Everton taphaticha dhaabbiidhaan mallatteessifachuu yoo barbaade bara dhufu paawundii miiliyoona 50 kaffaluu akka qabu waliigaltee keessatti walii ibsameera. Garuu dhaabbiidhaan mallatteessifachuuf dirqama hin qabu, fedha isaa yoo ta'e qofaadha. Grealish taphataa jaaffaa Everton ganna kana mallatteessifate yoo ta'u akkan Evertoniin mallatteessuuf Wayne Rooney waliin mari'adhee innis akkan garas deemu na jajjabeesseera, filannoo koo sirriidha Everton jechuudhaan dubbateera Jack Grealish. Odeeffannoo Premier League Englandin wal qabatuun keessumattuu Premier League England barri dorgommii 2025-26 jimaata dhufu kan tapha Liverpool Bournemouth waliin taphatuun kan eegalamu. Liigichaan kilaboonni hedduun taphattoota sarara fuulduraa irratti goolii galchan irratti xiyyeeffatanii hedduminaan kan mallatteessifatan. Manchester United sarara fuulduraa qofa irratti paawundii miiliyoona 200 ol baaseera. Arsenal akkasuma kilaboonni biroo kan akka Tottenham dabalate sarara fuulduraa isaanii cimsaadha kan isaan jiran. Liverpool dabalate dhimma kana ilaalchisee Dassaaleny sirna qopheessa qaba, dhaggeeffanneet walitti deebina. Kilaboonni Premier League England goolii barbaacha taphattoota lakkoofsa 9 fi 10 irratti taphatan maallaqa olaanaatti baasuu Sky Sport xiinxaleera. Kilaboonni London Chelsea Liam Delap fi Joao Pedro, Arsenal ammoo Victor Gyökeres mallatteessifatan. Manchester United Matthias Cunha, Bryan Mbeumo fi Benjamin Sesko mallatteessifachuuf paawundii miiliyoona 200 fi miiliyoona 7 baaseera. Liverpool taphattoota shaampiyoonummaa isaatti fufsiisan Florian Wirtz fi Hugo Ekitike mallatteessifachuun ammas Alexander Isak bitachuuf gabaa keessaa hin baane. Jijjiirraa taphattootaa hanga yoonaa xumurameen sararri fuulduraa Manchester United maashina goolii sodaachisaa Cunha, Mbeumo fi Seskoon qindaa'eera. Waggaa 51 booda bara ulfaataa kan dabarse kilabichi tooftaa taphaa Ruben Amorim 3-4-2-1 taphattoota mijatan argateera jedha Sky Sport. Kilabiin yeroo 20 waancaa Premier League fudhachuun Liverpool waliin Riikoordiin dursu Manchester United bara darbee waggaa guutuu taphoota hedduu 18 mo'amuun qabxii gadaanaa 42 galmeessee goolii 44 qofaa galchuun edaa goolii 10 seenaa gadaanaan xumureera. Rakkoo kilabicha mudate kana furuuf taphattoota 3 bara darbee walittiin goolii 48 galchan mallatteessifate. Seskoon bara darbee Bundesliigaa Jarmaniin goolii 13 galchuun Premier League Englandin Mbeumoon goolii 20, Cunyaan ammoo 13 galchan. Manchester United liigichaan dilbata dhufu Arsenal waliin taphachuun eegala. Hanga torbee shanaffaattiin Manchester City fi Chelsea waliin waan taphatuuf taphattoonni kilabichi mallatteessifate kunneen ni ilaalamuuf eegamu. Chaampiyooniin Premier League England Liverpool Hugo Ekitike Eintracht Frankfurt irraa Florian Wirtz Bayer Leverkusen irraa mallatteessifateera. Hugo Ekitikeen bara darbee taphoota Bundesliigaa Jarmanii 33 goolii 15 galche. Florian Wirtz waggoota lamaan darban taphoota 75 Bayer Leverkuseniif taphateen goolii 67 keessaa harka qaba. Goolii 34 galchee 33 ammoo mijeesseera. Taphattoonni lamaanuu kubbaa saffisaa keessattiin malamaltee olaanaa qabu. Sarara fuulduraa kilabichaa Mohamed Salah irratti hirkateef humna dabalataa ta'uuf eegamu. Premier League Englandin waggoota 3 darban sadarkaa lammaffaan kan goolabe Arsenal lammii Sweden Victor Gyökeres abdateera. Arsenal waggoota arfan darban Bukayo Saka fi Martin Odegaardin deeggaramee goolii hedduu galchuus dheebuu waancaa kilabichaa hin baafne.
kilabichi maallaqa guddaa baasee taphattoota maqaa gaarii qaban hin mallatteessifatu jedhamuun qeeqamaas ture. Amma garuu taphataa Miikel Arteetaan sarara ittisaa garee faallaa burkuteessa jedhaniin Riikoordii mallatteessifateera. Tiisheertii seenaa qabeessaa taphataan duraanii kilabichaa Teerii Daani'eel Eeneriin uffataa ture lakkoofsa 14 fudhateera. Kubbaa saffisaan dabarsee jifachuun kan beekamu Riikoordii bara darbe goolii 39 Pirimeeraa Liigaa Poorchugaaliin galcheera. turtii waggaa lamaa Liizban tureen goolii Erling Haaland galcheen wal qixxaatus galcheera. Taphoota 83 goolii 79 kiyyoo keessa buusee. Taphatichi abjuu waancaa Arsenaal waggoota 21f ture hiikaaf tilmaamamees jira. Shaampiyooniin kilaboota addunyaa Cheelsiin Liam Deelaappii fi Joao Pedro gara Stamford Bridge fideera. Taphattoonni lamaan bara darbee walittiin goolii 30 galchanii. Kanneen keessaa Pedroon goolii 22 galchee jira. Kool Paalmer waliin ta'uun sarara fuulduraa Cheelsiif utubaa ta'uudhaaf eegamu jedha Sky Sport. Manchester Cityin shaampiyoonummaarraa fudhatamettiin deebi'uuf Lionel Messi waliin kan wal fakkeeffamu Riyaan Cheerkii sarara fuulduraa isaarrattiin dabale. Bara darbee Liyoon waliin taphoota liigii Awurooppaa 11 irrattiin goolii 12 galcheera. Haalaand waliin ta'uun rakkoo lakkoofsa 9 irrattiin qaban ni furuuf eegamu. Piriimeer Liigii Ingilaand torbee jalqabaan jimaata Liverpool Bournemouth, sanbata Wolves Manchester City, dilbata Manchester United Arsenal, Chelsea Crystal Palace waliin murkii taasisaniin dhiibbaan taphattoonni sarara fuulduraa kunneen uuman ni madaalamaaf eegama jedha xiinxalli Sky Sport. odeeffannoo jijjiirraatiin wal qabatuuni kan hin xumuramin jetteedhaan jechuudha. Keessumattuu Pirimeer Liigiin Ingilaand akkuma jalqaba irratti kaasaa ture jimaata dhufu kan inni eegalu maallaqa guddaa baaseera. Pirimeer Liigiin Ingilaand jijjiirraa ganna kanaatiin ammas hanga guyyoonni muraasni hafan yookaan torbee sadii caalle hafanitti Pirimeer Liigiin Ingilaand maallaqa amma hanga biiliyoona 2tti baasuu danda'a jedhameeti kan inni eegamu. Kanaafillee taphattoonni akka Kaarlos Baaleebadhaa gara Manchester United imaluu danda'u jedhamaati kan himamaatiin jiru. Brighton keessumattuu Manchester United maallaqa irratti taphata akkaadaamiidhaa tokko dabalee siifan kenna jennaanis dideera akka gabaasa miidiyaaleen himanitti yoo ta'e Brighton paawundi miliyoona 100 ol taphataa kanarraa argadhu malee hin gurguru jedheera jechuudhaan kan gabaase. Keessumattuu The Athletic akka jedhetti Toobii Keller taphataa jedhamu akkaadaamii Manchester United keessa kan taphatu Brightoniif dabalee maallaqa kanarratti Manchester United taphataa kana mallatteessifachuudhaaf yeroo lammaffaaf dhiyeesse lamaanuu harkatti dideera. Tottenham ammoo taphataa keessumattuu Arsenaaliin barbaadamaa ture Eberichi Izee mallatteessifachuudhaaf akka ta'edha kan himamaatiin jiru. Sarara gidduu irratti James Madison miidhamaan dhabuun isaa keessumattuu Tottenham bara dhufuuf yaaddoo guddaa akka itti ta'e himamaa jira. Kanaafis Crystal Palace waliin bara darbe milkiiwwan jajjaboo kan injifate taphataan lammii Ingilaand Eberichi Izeen gara Tottenham imaluu akka danda'udha himamaa kan jiru. Kanaafis yoo xinnaate taphataa kana Arsenaal caalee fudhachuudhaa fi Toomaas Firankii taphatichaa fi akkasuma kilaba waliin dubbachuudhaan akka eegalanidha kan himamaatiin jiru. Keessumattuu taphatichi bara darbe waancaa FA akkasuma immoo torbee kana keessa waancaa Community Shield Liverpool injifatanii akka fudhataniif gahee olaanaadha kan inni baate. Taphoota waliigalaa gara 168 taphateen Crystal Palace goolii 40 galcheera. Taphataan kun bara darbe immoo goolii 14 galche dorgommii hundumaan. Kanaaf gara Tottenham imaluu danda'a jedhamee eegama. Alexander Isak ammoo lammata deebi'ee Newcastle'f hin taphadhu jedheera. Taphatichi gara Liverpool deemuu akka barbaadu gabaafamaa ture. Liverpool dursee gara paawundi miliyoona 100 miliyoona 10 dhiyeesseefii ture. Newcastle garuu harkatti kan inni didee amma garuu leenjisaan Newcastle Eddie Howe taphaticha miseensota garee taphatichaa keessaa baaseera. Premier League England sanbata dhufu Aston Villa waliin qabaniinis taphataa kana hin fayyadamu jedheera. Mataansaa Alexander Isak akka The Athletic jedhutti yoo ta'e Newcastle waliin ture dhiiseefuu yookaan deemuufuu Newcastle'f deebi'ee hin taphadhu jedhee murteesseera odeeffannoo argadhee jedhuudhaan. Yoo ta'es garuu Newcastle maallaqa jedhu argachuu baannaa waliigaltee waggaa 3 waan qabuu fi taphaticha yoo maallaqa kana argateen alatti gurguruu akka hin barbaanne himamaadha kan jiru. Miidiyaaleen garuu guyyaa xumuraatti Liverpool taphataa kana mallatteessifachuu danda'a jechuudhaan himaadha kan isaan jiran.
Leandro Trossard ammoo ganna kana Arsenal gadan lakkisa jedheera jechuudhaan BBC'n kan gabaase sarara qarqaraa irratti keessumattuu Arsenal ganna kana taphattoota mallatteessifate keessaa Nooni Maduwaaken iddoo kanatti taphachuudha kan inni danda'u. Kana alatti Martinellinis iddoo kanatti kan inni taphatu. Gabriel Jesus miidhamarra turulleen bakka kana taphachuudha danda'a. Kanaan wal qabatee taphatichi teessoo jijjiirraa irra taa'u osoo hin taane kilaba haaraa barbaaddachuuf akka dirqameedha. Bayern Munich ammoo Marcus Rasmus Hojlund Manchester United akka isaanirraa bitaniif dhiyeesse hin fudhadhu jedheera. Manchester United taphataa kana gurguruu akka barbaadu irra deddeebiin dubbataara. Paawundii miliyoona 30 argadhe nan gurgura jechaadha kan inni ture. Isaan keessaa AC Milan ergisaan barbaadaa ture, Juventus barbaadaa ture. Amma ammoo Manchester United torbee kana keessa Rasmus Hojlund nurraa bitadhaa jechuudhaan Bayern Munichiif akka dhiyeessedha. Ta'us garuu Bayern Munich taphaticha hin barbaadu jechuudhaan harkatti dideera. Keessumaa taphataa lammii Denmark kun erga gara Manchester United dhufeeti hamma eegamu taphataa baachuu hin dandeenyedha. Iddoo isaatti ammoo Benjamin Sesko nama Manchester United mallatteessuun isaa Ruben Amorim filannoo isaatiin ala akka taasise himamaadha kan inni jiru. Carraan Gianluigi Donnarumma gara Manchester United dhufuudhaaf bal'aadha jedhamu. Amma immoo Manchester Cityn gidduu akka seene himamaa jira. Galatasaray gooleegaa Manchester Citydha. Ederson Moraes mallatteessifachuuf barbaadaa akka jiru himamu wal qabate Manchester Cityn Donnarumma mallatteessifachuudhaaf akka gaafateedha odeeffannoon amma ba'aa jiru. Kanaaf Manchester United Manchester Cityn taphaticha irratti akka wal dhidhiibaa jiranidha himamaatiin kan jiru. Chelseanis jalqaba barbaadaa turulleen amma garuu taphataa kana hin barbaadu jedheera. Garuu Luis Enrique filannoo taphattootaa kan boru waancaa mo'amtoota Awurooppaatiin Tottenham waliin qaban keessaa baaseera. Kanatti ammoo Donnarummaan akka muufateedha himamaa kan jiru. Gara Ingilaandi dhufuu barbaada jedhamaati kan jiru. Abbaan murtee kubbaa miilaa kan Premier League Ingilaandi ture David Cote waldaa kubbaa miilaa Ingilaandiin ji'a 2 yookaan torbee 8tiif akka tapha kubbaa miilaa hin dursine adabeera jechuudhaan himateera. Adabuu isaa beeksiseera. Kanaan dura leenjisaa duraanii Liverpool Jurgen Klopp arrabsaniiru yookaan immoo jecha hin barbaachifne itti dubbataniiru jechuudhaan himatamaa kan inni ture. Viidiyoon gocha kanaan wal qabatu karaa miidiyaa hawaasummaatiin bara 2024 darbe keessa erga mul'ateen booda leenjisaa abbaan murteedhaa kun Premier League England akka hin dursineef kan inni adabame. Sanaan alatti gamtaan kubbaa miilaa Awurooppaatis waxabajjii 2026 hanga ga'utti dorgommiilee Awurooppaa kamiyyuu namni kun akka inni hin dursine adabuun isaa ni beekama. Amma ammoo FN England torbee 8 adabeera. Namni kun adabbii isaatirraa akka baratee fi akka gaabbees dubbateera jechuudhaan gabaaseera.